daldalaa buna baha Itoophiyaa irratti haasawaa viidiyoo afaan Oromootiin hawaasaaf qophaa'e. Oomishaa fi gurgurtaa bunaa addunyaa irratti. Bunni oomisha daldalli isaa guddaadhaati. Bunni dhugatti beekamaadha. Bobaatti aanee sadarkaa olaanaadhaan daldalama. Addunyaa irratti guyyaa tokko keessatti siinii biliyoona 2.25 oltu dhugama. Biyyoota guddachaa jiran 60 keessatti hojiin bunaa namoota miliyoona 100 carraa hojii banee jira. Biyyoota kanneen keessatti bunni oomishtootaaf madda galii guddaa fi sharafa biyya alaa irraa argatanidha. Afrikaa keessatti biyyoonni galiin isaanii qabeenya bunaa irratti hundaa'e 25tu jira. Addunyaa irratti waggaa tokko keessatti gurgurtaan bunaa doolaara biliyoona 70 caalu akka raawwatamu beektaa? Garuu biyyoonni buna kallattiidhaan oomishan gurgurtaa guddaa kana keessaa bu'aa biliyoona 5 qofatti shalagamu akka argatan hoo beektaa? Akkasumas qotee bultoonni biyyoota buna oomishanitti argaman gurgurtaa oomisha isaanii irraa 5% qofa argatan. Fakkeenyaaf buna kiiloo tokko Ameerikatti doolaara 57.3tti gurguramu keessaa bu'aan qotee bultoota Itoophiyaatiif ga'u doolaara 1.85 yookaan 3.2 qofa. Dabalataan ammoo qorannoo adda addaarraa hubachuun akka danda'ametti oomishtoonni buna Itoophiyaa gatii gurguraa daldala alaarraa 30% fi hamma 45 qofa kan argatan yommuu ta'u, oomishtoonni biyyoota Biraaziil, Kolombiyaa, Keeniyaa fi Hinditti argaman ammoo 80% argatan. Isin qotee bultootaa fi biyyiis hangam takka faayidaa guddaa akka dhabaa jirtan hubattu. Gatiin nuti amma buna keenya gurgurachuurraa argachaa jirru gatii silaa haqatti argachuu qabnu yoo wal biratti ilaalamu baay'ee gadi bu'aadha. Faayidaa silaa argachuu qabnu baay'inaan dhabaa jirra. Gaafiileen gurguddoon gaafachuu qabnu. Maaliif faayidaa guddaa kana dhabaa jirra? Rakkina sirna magaalaa bunaa kana fooyyessuuf maaltu godhamuu qaba isaan ja'amani. Biyyoonni 3 gurguddoon buna oomishuun beekaman Biraaziil, Kolombiyaa fi Veetnaam 50% baay'ina oomisha bunaa addunyaa qabatu. Itoophiyaan addunyaa irratti sadarkaa 8ffaa, Afrikaa keessaa immoo sadarkaa 1ffaa irratti argamti. Akkasuma buna addunyaa keessaa 3% Itoophiyaa keessatti oomishama. Oomishtoonni Laatiin Ameerikaa keessaa Biraaziilii fi Kolombiyaa keessatti argaman 43% ol oomisha bunaa addunyaa qabatu. Oomishtoonni ardii Afrikaa keessatti argaman ammoo oomisha 15% irraa hamma 18 ta'u qofa kan argatan yommuu ta'u, hirmaannaan xiqqaan kun yeroorraa yerootti gadi bu'aa jira. Gatiin maallaqaa kan Afrikaan buna alatti ergachuurraa argattu. Gatiin maallaqaa kan Afrikaan buna alatti ergatturraa argattu qarshii biliyoona 37 yookaan doolaarii Ameerikaa biliyoona 2.2 qofa yommuu ta'u, gatiin Afrikaan buna oomishuudhaaf wantoota garagaraa biyya alaarraa galfachuuf baaftu qarshii biliyoona 207.4 yookaan doolaara Ameerikaa biliyoona 12.2. Mee Afrikaan keessaa Itoophiyaan rakkina kana keessaa baatee galii bunaa irraa argattu guddifachuudhaaf maal gochuu qabdi jettee yaadda? Oomisha bunaa fi sirna daldalaa Itoophiyaa keessatti.
haala addunyaa keessa jiruun yoo kan walitti madaallu ta'e haalli oomishaa fi daldala bunaa Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Itoophiyaan Afrikaa keessatti hundee buna Arabiikaa jedhamee yaamamuuti. Itoophiyaa keessatti guddinni dachii bunaan uffifame hektaara 600. Oomishni bunaa waggaatti kuntaala miliyoona 3 irraa hamma miliyoona 3.5 ta'utu argama. Kuni kan mul'isu dachii hektaara 1 irraa buna kuntaala 6 qofaatu oomishama jechuudha. Itoophiyaadhaaf bunni meeshaa biyyattiin sharafa alaarraa argattuun isa dursaadha. Bunni diinagdee Itoophiyaa keessatti sadarkaa guddaa qaba. Kanaaf sababa hedduutu jira. Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 15 ta'an jiruun isaanii hojii bunaa irratti kan rarra'e ta'uu beekta. Biyya Itoophiyaa keessatti wantoota oomishaman keessaa bunni 5% qabata. Oomisha qonnaa waliigalaa keessaa ammoo bunni 10% qabata. Kana malee oomisha biyyattiin magaalaa addunyaatiif ergitu keessaa bunni 60% qabata. Maddi galii mootummaa 20% akkasuma bunarraa argama. Bunni daggala ta'uudhaan haala qilleensaa kunuunsa. Akkasumas biyyeen akka galaanaan hin dhiqamne ittisa. Akkuma beektan oomishtoota isaatiif bunni waa hunda. Jireenyaaf murteessaadha. Madda maallaqaa fi wabii qabeenya dachiiti. Bunni qabeenya yommuu rakkinni ariifachiisaan nama qabate gurguratanii rakkina keessaa ittiin bahani. Itoophiyaan oomisha bunaatiin addunyaa keessaa sadarkaa 8ffaa, Afrikaa keessaa ammoo sadarkaa 1ffaa irra haa jiraattu malee magaalaa addunyaatiif erguudhaan ammoo sadarkaa 10ffaa irratti argamti. Kana jechuun baay'inni bunni biyyattiin gurgura addunyaaf dhiyeessitu guddina buna isiin oomishtuun waliin madaalu jechuudha. Kana malee Itoophiyaan haala qilleensaa mijaawaa ta'an garaagaraa qabaattus akkasumas bunni isiis addunyaa irratti hedduu filatamaa ta'us oomishaa fi qulqullinni buna isii yeroo irraa yerootti gadi bu'aa jira. Kun kan ta'uu danda'eef sirni yookiin haalli oomishaa fi hojii bunaa rakkina waan qabuufi. Dabalataan immoo biyya keessatti baay'inaan waan dhugamuuf ta'uu danda'a. Buna Itoophiyaan oomishtu keessaa walakkaan isaa dhugaatii biyya keessaatiif oola. Biyya keessatti itti fayyadamuun kun ammoo Afrikaa keessaa Itoophiyaan sadarkaa 1ffaa irratti akka argamtu isii taasise. Sababiin biroo kan hanqina oomishaa fidu ammoo bu'aa gurguraa irraa argame keessaa bu'aan xiqqaan qoftiin oomishtoota bira waan ga'uufi. Gara birootiin ammoo oomisha biyya alaatti ergamu kan biroo fakkeenyaaf jimaan waan bakka bu'aa jiruuf ta'uudha danda'a. Fakkeenyaaf Harargee keessatti qotee bultoonni 70 ol ta'an buna buqqaasanii jimaa dhaabaadhaati jiran yookaan bunaa fi jimaa wal keessa dhaabaa jiran. Kuni gaafii guddaa tokko kaasa. Gaafiin kunis Itoophiyaa keessatti itti fayyadamni bunaa maaliif guddaa ta'e? Odoo hiyyeessaa fi barbaadaa sharafa alaa taanee jirru. Buna Itoophiyaatiif magaalaan guddaan kan argamu biyyoota Awurooppaarraayi. Buna Itoophiyaa alatti ergamu keessaa walakkaan isaa gama biyyoota Awurooppaatti deema. Ruubiin buna Itoophiyaan alatti ergitu ammoo biyyoota Eeshiyaa dhaqa. Gama Ameerikaa kaabaa kan dhaqu ammoo daldaltoota dhuunfaatiin. Itoophiyaa keessatti bunni waldayootaan gama biyya alaatti gurguraaf ergamu 6% qofa. Bunni dhiqamaan sadarkaa olaanaa Itoophiyaa kan Yirgaa Caffee fi Sidaamoo sadarkaa 2ffaa yookaan sadarkaa 3ffaa qabata. Bunni gogiinsaan qophaa'ee kan baha Itoophiyaa ammoo sadarkaa 3ffaa yookaan sadarkaa 4ffaa qabata. Garaagarummaan kunis kan uumamuu danda'e haala bunni itti qophaa'u yookaan raawwatamu irraa kan ka'e. Itoophiyaa keessaa 63.7 Oromiyaa, 34.4 ammoo naannoo uummata kibbaa keessatti oomishama. Itoophiyaa keessatti bunni haala yookiin sirna 4 oomishama. Isaanis buna daggalaa, buna gartokkeen isaa daggalaa, buna qe'ee fi buna dhaabbii jedhamuudhaan beekamu.
Buna Itoophiyaa keessatti oomishamu keessaa bunni daggalaa 10, bunni gartokkeen isaa daggalaa 35, bunni qe'ee 35 fi bunni dhaabbii ammoo 20 qabatu. Amalli addaa buna Itoophiyaa maal fa'a? Itoophiyaan biyyoota addunyaa hundarraa biyya sanyiin bunaa baay'inaan itti argamu. Qorannooleen garagaraa kan argisiisan bunni Itoophiyaa asiidii, urgaa fi mi'aa guutuu qabaachuu isaatiin ni beekama. Bunni Itoophiyaa urgaa yookiin shurufkaa gaarii, dhangala'aa namatti toluu fi asiidummaa uumamaa kan mataa isaati qaba. Itoophiyaa keessatti naannolee buna gosa adda addaa biqilchan 3tu jira. Itoophiyaan bahaa buna goginsaan hojjetamu kan hin miicamnee fi uumaa ta'een beekama. Bunni isaas buna Harar jedhamee kan beekamu yommuu ta'u, mallattoon isaas buna cuunfamaa fi dhangala'aa gaarii, sirna biqiltummaa addaa ta'e qabu, asiidummaa ifaa fi qaama jiddugalaa fi guddaa kan qabu, akkasuma fiinxee isaarratti gogaa kan ta'e ta'uu isaati. Kibbi Itoophiyaa kan ittiin beekamu ammoo buna jiidhinaan hojjetamu yookiin miicamuu fi urgaa yookiin shurufkaa mataa isaa qabuuni. Bunni ergaa caffee kan beekamuun qaamni firii isaa lallaafaa, dhandhama mi'aayaa fi urgaa abaaboo fi fudura of keessaa qabaachuu isaati. Bunni Sidaamoo kibbuma Itoophiyaatti oomishamu ammoo kan ittiin beekamu qaama guutuu qabaachuun, afaanitti kan namatti toluu fi ifnana yookaan ifa qabaachuu isaatiin. Bunni Gimbii dhiha biyyattiitti argamu ammoo kan ittiin beekamu badhaadhina, asiidummaa cimaa, mi'aa fi urgaa yookiin shurufkaa adda ta'e qabaachuu isaatiin. Buna sanyii adda addaa urgaa fi mi'aa garagaraa qaban oomishuun keenya, aadaa waggaa dheeraa buna filatamaa jaalachuun keenya, buna uumamaa gaaddisa jalatti biqiluu fi shimbirroof tolaa ta'e oomishuun keenya carraa addummaa gurgura buna magaalaa addunyaa irratti akka argannu nu dandeessisa. Haa ta'u malee gaafiin gaafatamuu qabu, haallan keenya gaarii ta'anii fi addummaa qaban kanatti fayyadamuudhaan akkamitti buna qulqullaawaa, sirna oomishaa fi sirna magaalaa fooyya'aa ta'e uummachuu dandeenya? Buna Harar. Asitti gaafiileen nuti kaasuu qabnu, buna Harar wanti adda godhu maali? Haallan qulqullina buna Harariif mallattoo ta'an maal faadha? Qulqullina buna Harar kana kunuunsinee akkamitti magaalaa addunyaa irratti galii guddaa argachuu dandeenya? Buna Harar jechuun buna sanyii arabiikaa ta'ee baddaa baha Itoophiyaatti biqilu jechuudha. Akkuma armaan olitti ibsametti bunni Harar gosa bunaa waggoota dheeraadhaaf hanga ammaatti oomishamaa ture, kan dhangala'aa fi urgaa isaatiin beekamaa ta'edha. Bunni Harar firii jiddugalaa fi halluu magariisa keessaan keellatu qaba. Asiidummaan isaas jiddu jireessa kan ta'ee fi akkasumas shurufkaa fi dhandhama mataa isaa qabaachuu isaatiin ni beekama. Buna qulqulluu itti fufinsaan oomishuuf oomishtoota fi hojjettoonni bunaa wantoota qulqullina bunaa huban yookiin miidhan beekuudha qaban.
guddina garmalee oomisha bunaa fi gatii gadi bu'aa akkasumas waldorgommii gabayaa bunaa kan yeroorraa yerootti cimaa dhufe yoo ilaallu oomishtummaa fi qulqullina keenya dabaluun biqiltoota bunaa itti fufinsaan akka turan. Qulqullina bunaa fi sadarkaa. Qulqullinni bunaa kan hubamuu danda'u funaansa irratti, funaansa boodaa fi akkaataa qabinsaa irratti rakkinni waan jiruufi. Qulqullinni bunaa 40% kan murtaa'u eeggannoo bakka ooyiruutti godhamuun, 40% ammoo eeggannoo yommuu hojii sadarkaa duraa godhamuu fi 20% ammoo eeggannoo yommuu hojii sadarkaa lammaffaa godhamuuni. Wagga waggaan oomishni bunaa garaagarummaa kan agarsiisu yommuu ta'u, kunis kan ta'uu danda'eef rakkina haala qilleensaa, oomishni buna arabiikaa marsaa barlameen ta'uu isaa, jijjiirama gatii fi dhiibbaa ilbiisotaa fi dhukkubban garaagaraarraa kan ka'e. Wantoonni biraa oomisha irratti dhiibbaa fidan wantoota oomishaaf barbaachisan argachuu dhabuu, liqii dhabuu, bu'uura misoomaa fi ammaas gargaarsa qorannoo fi tajaajila ogummaa qonnaa argachuu dhabuudha. Haalli biroo kan qulqullina bunaa hubuu akkaataa hojii isaati. Kunis jiidhinaa fi goginsaan hojjetamuu isaati. Akkuma dura ibsametti bunni Harargee sadarkaa 4ffaa yookaan sadarkaa 5ffaa wanti kennamuuf goginsaan waan hojjetamuuf. Garuu bunni Yirgaa Caffee fi Sidaamoo sadarkaa 2ffaa yookiin sadarkaa 3ffaa kan argatan jiidhinaan waan hojjetamaniif qofa. Haalli funaansaa if eeggannoon funaansa boodaa fi qabinsa bunaaf godhamus dhiibbaa mataa isaatii qaba. Fakkeenyaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2003 keessa buna Harar gara biyya alaatti ergame keessaa 21 qoftiin sadarkaa 4ffaa yommuu argatu, inni hafe immoo sadarkaa 5ffaa fi sanii gadi ta'e argachuuf dirqameeti jira. Garaagarummaan gatii sadarkaa 4ffaa fi sadarkaa 5ffaa jidduu jiru baay'ee guddaadha. Oomishtootaa fi daldaltoonni buna baha Itoophiyaa waa lama hubachuu qabu. Tokkoffaa, buna jiidhina isaatiin qopheessinee gatii olaanaa argachuu ni dandeenya. Lammaffaan, akkamitti qulqullina fooyyessinee buna Harar keessaa baay'inni isaa sadarkaa 4ffaa akka argatu godhuu dandeenya. Qulqullina buna keenyaa tartiibaa fi sadarkaa hojii adda addaa keessatti fooyyessuudhaaf akka kaanu jiddugalli gurgura biyyoolessaa bunaaf akkamitti sadarkaa akka laatu beekuun barbaachisaadha. Akkasumas sababoota qulqullina bunaa huban sirritti adda baasanii beekuun qulqullina buna keenyaa eeguudhaaf maal godhuu akka qabnu nu hubachiisa. Gaafiin guddaan sadarkaan qulqullina bunaa akkamitti murteeffama gaafii jiru. Qulqullinni buna Harar kan murtaa'u qaama garaagaraatiin yommuu ta'u, nuti garuu akkaataa sadarkaan qulqullina bunichaa wirtuu mirkanaa'inaa fi to'annoo qulqullina bunaatiin murtaa'u irratti xiyyeeffanna. Kunis Itoophiyaa keessatti qaamni guddaan sirna magaalaa buna biyya alaatti ergamu keessatti gahee guddaa qabuu fi murteessaa ta'ee qaama kana waan ta'eef sadarkaan qulqullinaa iddoo garaagaraatti taasifamu. Sadarkaa qulqullummaa bunaa jiddugala qorannoo fi to'annoo qulqullina bunaa dirree dhawaa. Wirtuu keenya keessatti kan dalagamu qulqullina bunaa gara biyya alaa ergamuu mirkaneessuudha. Maamiltoonni keenya daldaltoota buna gara biyya alaatti erganidha. Bunni gara biyya alaa ergamu sadarkaa 1ffaarraa hamma sadarkaa 5ffaatti argachuudha qaba. Daldaltoonni kun buna sadarkaalee adda addaa dhaabbata gurgurtaa oomisha Itoophiyaa argatan qulqulleessanii gara waajjira keenyaatti dhiyeessan. Nutis bunni isaan qopheessan kun dhuguma sadarkaa dhaabbata gurgurtaa oomisha Itoophiyaatiin kenname kana waliin wal madaala
isa jedhu mirkaneessuuf gara kutaa qo'annoo qulqullina bunaatti dhiyeessina. Kutaan kunis bunni haala sirriidhaan qophaa'uu isaa kan nuuf mirkaneessuudha. Bunni sadarkaa kennameef guutuu isaa laaboraatooriin erga mirkanaa'ee booda gara wadabaatti ergama. Bunni sadarkaalee kennameef hin guutin immoo irra deebi'amee akka qulqullaa'u yookiin akka qophaa'u godhama. የቀረበው ቡና ማለት ነው። የቀረበው ቡና የአሰራር ስልቱ ምንድነው? የኮድ ሲስተም አለ። ይህ የኮድ ሲስተም tokkoffaarratti bunni dhiyaate kuni sirna dalagaati qaba. Sirni kunis sirna koodii yookaan lakkoofsa iccitii kennuuti. Sirni kuni akka jirutti hoggu hunda buna kiiloogiraamii 10,000 keessaa kiiloogiraamni 3 fuudhamee gara kutaa koodiitti ergama. Kana booda lakkoofsa iccitii kennuun gara kutaa laaboraatoorii yookiin qo'annootti ergama. Kutaan qo'annoo kun buna kiiloogiraamii 3 fuudhame haala adda addaatiin ramada. Isaanis kan akaawamu, kan qorannoo dheedhiif ooluu fi kan ragaaf yookiin wabiif taa'u jedhamuun qoodaman. Kan wabiif taa'u kun gara fuulduraa komiin yoo dhiyaate kan ittiin mirkaneeffamuudha. Bunni akaawwiif ramadamu immoo finjaanni yookaan siinii 8tti qophaa'ee gara warra dhandhamuutti ergama. Buna qorannoo dheedhiif oolu giraamii 300 keessaa qabxiin jidinsa isaa 11.5 irra xiqqaa ta'uun isaa erga mirkanaa'ee booda bunni kun haalli firiin isaa iskiriinii lakkoofsa 14 yookiin gingilchaa lakkoofsa 14 irra ooluu danda'uun madaalama. Yoo firiin isaa lakkoofsa 14 irra guddaa ta'e buna gurguddaa jedhama. Kunis dhibbeentaa 85 gadi osoo ta'uu baatee filatama. Lakkoofsi iskiriinii fi jidinsa isaa eega galmaa'ee booda kan qulqullina isaa irrisan adda baafamani. Kan akka buna magariisaa, qaamee yookaan xoolagaa, gurraacha, caccabaa, tortoraa fi wantoota bunatti makaman kan akka mukaa, dhagaa, biyyee fi sibiilaa kan qabu jedhamanii adda qoodaman. እንዲሁም ባዕድ ነገሮችን እንደ አፈር፣ ድንጋይ፣ እንጨት፣ ብረታ ብረት የመሳሰሉትን ለይቶ ይመደባሉ። ይህ የጥሬ ቡና ጉድለት ከታየ በኋላ ጎን ለጎን የቅምሻ ስራ ይካሄዳል። qorannoon irrina buna dheedhii erga taasifamee booda kanuma cinatti qorannoon buna akaawamees ni godhama. Qorannoon buna dheedhii harka 40 yoo kennamuuf kan dhandhamuuf oolu immoo harka 60tu kennamaaf. Isaan lamaan walitti ida'uun waraqaan ragaa sadarkaa qulqullina bunaa ibsu qophaa'a. Waraqaa ragaa dura dhaabbata gurgurtaa oomisha Itoophiyaa irraa dhufe wajjin walitti qabuun abbaa bunaatiif kennama. Daldalaan yookaan abbaan bunaa sunis waliigaltee sadarkaa mirkaneessu kana qabatee gara buufata galaanaatti buna isaa geessa. እንግዲህ ከጥሬ ቡና ተነስተን ወደ ቅምሻ ስንመጣ gara dhandhamuutti hogguu deebinu bunni kun guututti haala yookaan amala buna harar ni guuta isa ji'u guyyuu sirriitti mirkaneessina. Kun dalagaa nuti guyyaadhaan dalaynu jechuudha. ይህ የምንመለከተው ከኮድ ክፍል ቡናው ከየት እንደመጣ kan argitan kun koodii kan argisiisuudha. Jechuun bunichi bakka kamii dhufe? Koodiin isaa maali? Gara biyya kamii ergama? Sadarkaa kamiin qophaa'e? jedhee kaardii nu argisiisuudha. Isa kana kaardii kanaatu nu hubachiisa.
kaardiin kuni buna ergamuuf qophaa'e ta'uu isaati nuuf ibsa. Bunichi gara kutaa qo'annootti ergama. ከናሙና ዝግጅት ክፍል ናሙና ዝግጅት ክፍል ከደረሰ በኋላ እነዚህ የምንመለከታቸው የእርጥበት መጠን ይወሰዳል። የስክሪን ወደ kun kan arginu hanga jiidhinsaa fi iskiriinii isaa kan agarsiisudha. Bunni madaalii kana guutuu fudhatamee yeruma sana gara kutaa qulqulleessaa fi qorannoo bunaatti ergama. Hanqina yookiin irrina bunaa yeroo jennu buna qulqulluu waliin makamanii kan argaman kan akka buna gurraachaa, buna magariisaa, buna jajjabe, wantoota buna dhangaggeessanii fi hadheessan, biyyee, dhagaa, callaa midhaanii kan biroo, sibiila, mukaa fi cirrachi jiraachuudha danda'an. Bunni qorola isaatiin waliin jiraachuus ni danda'a. Isaan kun safartuu hanqinaatiin lakkaawamanii ilaalamu. የጉድለታቸውም ይዘት አንድ ጥቁር ቡና አንድ ጥቁር የቡና ፍሬ ፍሪ ቡና ጉራቻ tokkoof qabxii tokko kan akka hadhaa'u godhuuf qabxii tokko caccabashaniif qabxii tokkootu kennamaaf wantoota bunatti makaman tokkoof qabxii tokkootu kennamaaf ida'amni isaanii hanqina qulqullina bunichaa agarsiisa jechuudha. haala kanaan sirni buna qulqulleessuu eega raawwatamee booda yaadannoodhaaf hanqinni qulqullina isaa galmaawa jechuudha. አንድ ነጥብ ይሰጠዋል። እንዲህ ያለ ነጥቦች ተደምረው የቡናውን ጉድለት ያሳዩናል ማለት ነው። yoo jaamu biqilootaan kan miidhame kan caccabe kan hadhaa'u qacalee kan qolola isaa waliin jiru yookaan janfala kan ta'e fi kan kana fakkaatan jechuun kan ilbiisaan nyaatameef qabxii 2 kan hadhaa'uuf qabxii 1 kan caccabeef 12 kan hin bilchaatin yookaan qacaleef 11 walumaa galatti qabxii 26 jechuun lakkoofsi ka'umsa buna sadarkaa afraffaati ta'a. Qabxii 26 irraa jalqabee hanga 30 kan jiru buna bareedaa ta'uun galmaa'a. Fakkeenyaaf bunni agartan kuni buna bareedaa jedhamee jiru. እስከ 30 ያለው ጉድ ወይም ጥሩ የቡና አይነትን የሚያሳይ ነው። ስለሆነም ይህ ቡና በጥሩ ቡና ተመስግቧል። አንድ ነጥብ bunni firiin gurraacha habbaan tokko hanqina agarsiisa jechuudha. Hanqinni bunni akka hadhaa'u godhu tokko qabxii hanqina tokkotti lakkaawama. Tokko tokkoon hanqina qabxii tokko ba'ata. Firiin buna magariisaa habbaan 5 yookiin kan hin bilchaatin habbaan 5 walitti akka qabxii tokkotti lakkaawaman. Kana jechuun miidhaa iddu galeessa fida jechuudha. Qulqullina bunaa irratti firiin 5 kan caccabe qabxii tokkotti lakkaawamani. Kanatti aansuudhaan kan ibsamu hanqina miidhaa duraa yookiin badii tokkoffaa jedhamanii beekamani. Firiin bunaa yoo gurraachome, yoo tortore, yoo waan akka dhagaa, biyyee, sibiilaa fi kan kana fakkaatan qabaate ni hadhaa'u. Isaan kun miidhaa duraa yookiin badii tokkoffaa jedhamaniiti beekamu. Miidhaan sadarkaa lammaffaa irratti ibsaman immoo buna qacaletti yookaan osoo hin bilchaatin guurame, kan bishaan dhabe, goginsaan kan hubamee fi isa ilbiisotaan miidhame. Hanqinni bunaa kanneen sadarkaa lammaffaatti ramadamuu danda'anidha. Gama dhandhamuutti yommuu deebinu immoo hanqina bunaa jabaa kan jedhaman biyyee kan jiru waan biroo waliin kan makame jechuunis keemikaalii ta'uu danda'a. yoo hadhaa'u waan biraa akka erbee, fincaan horii, hanqina mi'aa cimaa fi ulfaataa jedhamanii ibsamu. Bunni akka dafee bukaa'u kan godhu
bunni haddaare yoo itti makameedha. Bunni bukaa'uun faayidaas miidhaas qaba. Kun akka rakkina guddaatti hin ilaalamu. Garuu kan akka xuraawuu, ajaa'uu, dhukkee jechuu fi garmalee afaanitti jabaachuu hanqina gurguddoo je'amanii kan fudhatamanidha. ከሌላ ነገር ጋር የተገናኘ ማለትም ኬሚካል ሊሆን ይችላል። ቡናው ሲሰበሰብ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተነካክቶ ከቆዳ ጋር ከሽንት ጋር ከእንስሳት እበት እና የእንስሳት ሽንት ራሱ ማለት ነው ከነሱ ጋር የተነካካ ከሆነ እሱም ሃርዲሽ የሚባለው ወይም ኬሚካል ቴስት ያመጣል። ሲሪየስ ወይም ከባድ የሆነ የጣዕም ጉድለት ነው። እነዚህ የመሳሰሉት በከባድ ጣዕም ጉድለት ይጠቀሳሉ። አርዚ ፋውል ሃርዲሽ የሚባሉት ደግሞ አሳሳቢ የሆኑ ወይም ሊነካኩ እንኳን የማይገባቸው የቡና ምርቶች ናቸው። በቡና ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ። ነገር ግን የነዚህ መከሰት በእያንዳንዱ ካፕ ላይ የሚከሰት ከሆነ ቡናው እንደገና እንዲሰራ ኩሙሙ ደንደ ገሩ ሲኒ ቶኮ ከይሰቲ አርገምናን ቡኒቺ ኢረዴቢአሜ አከደረገሙ ይውካ ቆጳው ታሲሳ አይነቶች መብዛት ለቡናው ማለትና መውደቅ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። የተቆላው ቡና 12 ግራም ይመዘናል። እያንዳንዱ ስኒ 12 ግራም ያልተፈጨ የተቆላ ፍሬ ይይዛል። ቡና ካወሙ ኩኒ ግራሚ ኩዳላመት ሰፈራ ፍጃኒ ኩኒ ጩፍቲ ቡና ግራሚ ኩዳላማ ቀባ ኤጋ ካወሜ ቦደ በከ ኢትታተሙ ዳቀ ቡናው እንደዚህ ይሟሻል ማለት ነው። በዲማቱ በራሱ የቡና ዘር በራሱ አይነት ተሟሽቶ እያንዳንዱ kun kan godhamuuf maaliif sababiin isaa dhandhamaaf qopheessuudhaaf bunni shanyii isaatiin haala kanaan daakama jechuudha. Daakuun bunaa kunis bishaan danfetti naqama. Bishaan kun yogguu hunda digirii seentigireedii 100tti danfuu qaba. Akkasitti fijjaana guunnee buusna. Eega buusnee booda yeroo muraasaaf akka inni calalu ni eeyna. Eega turee booda ni sochoosna. Inni waan fuuldura ilaallu ta'a. አሁን የማማሰል ሰዓት ደረሰ ማለት ነው። amma yeroon itti sochoosnu ga'e jechuudha. Fijjaanni hunduu haala kanaan eega bulbulamee booda wanni dalaynu dalagaa qulqullinaati. Yeroo muraasa booda bunni keenya dhandhammiif gaha jechuudha. Hoomacha irraa haqna yookaan fuuna. Wayita dhandhamuuf qophooynu
oowwi arginu kuni jiddu jireessa jechuun kan nama gubuus miti didallaawas miti dhuguuf mijjaawaadha jechuudha malee. Buna dheedhii haala kanaan erga qoranne booda bunni dheedhiin sadarkaan hanqina isaa 26. Kana jechuun bunni kun qorannoo dheedhiin gaariidha. Garuu qorannoo dhandhamaatiin gaarii yookaan hamaa ta'uu danda'a. Unkaa fi qabiyyeen isaas gaariidha. Fooliin isaas qulqulluudha jennee galmeessina. አይነትና ሁኔታ ነው። ይህ ቡና በጥሬው ጉድ ቢሆንም በቅምሻው እንደ ጥሬው ጉድ ላይሆን ይችላል። ጉድም ሊሆን ይችላል። ከዛም በላይ ሊወጣ የሚችል ነገር ፓራሜትር ቢኖር ኖሮ እንደዛ እንደየ ፓራሜትሮች ከፍና ዝቅ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። waraqaan ragaa keenya madaalii gaarii kan jiru madaalii hanqina agarsiisuuni jechuudha. Yookaan buna sadarkaan isaa gaarii ta'uun eeramee jira jechuudha. Dhandhamuudhaan hanqina qabaachuu isaa yoo hubanne qabxii gadi aanaa kenninaaf. Wanni goone kun cufti walitti ida'amanii qabxii nuuf kennan jechuudha. Qabxiileen firii bunaatiif unkaaf qabiyyeef bilchinaaf halluu fi waan kana fakkaataniif kennaman walitti 26 yoo ta'e buna gaarii jedhama. Ulaagaalee kanatti fayyadamuudhaan qorataan hundi qabxii kenna. San booda hangam qaceelloon akka safarame waliin ilaalan. Buna gaarii kan jedhamu buna sadarkaa 4ffaati. Kunis qabxii 26 hamma 30 qabaachuu qaba. Buna qabxii 26 waan argateef buna gaarii jedhameeti jira. Unkaa fi qabiyyee bunaa jechuun firiin bunaa guutuu yookaan gabbattuu ta'uudha. Akkasumas firiileen bunaa xixiqqoon firiilee gurguddoo keessatti baay'inaan yoo makamuu baatan unkaa fi qabiyyee gaarii qaba jechuudha. Firiin buna daakamee ija xixiqqoo yoo qabaatee fi halluu bunaaf kenname firiin buna daakamee ija xixiqqoo yoo qabaatee fi halluu bunaaf kenname yoo hin guutin unkaa fi qabiyyee olitti ibsame ni qaba jechuu hin dandeenyu. Halluun bunaa magariisa, buloo yookaan bulee, keelloo fi kan kana fakkaatan ta'uudha mala. Bunni Harar bifa ziqeeyummaa isaatiin waan beekamuuf halluun isaa bareedaadha. Ni jaalatamaas. Bunni agartan kuni buna bareedaa waan ta'eef gaariidha jenneeti jirra. እነዚህ ከለሮች እንዲህ በማድረግ አፍንጫችንን ዘለቅ አድርገን ወደ ቡናው ውስጥ በመክተት በዚህ መልኩ ሽታው ፎሊ isaa beekuuf funyaan buna keessa keenye haala kanaan foolii isaa qoranna. Urgaan isaa qulqulluu ta'uu danda'a. Qulqullinaa gadi wanni tokko yoo nutti kan dhagayamu ta'e jiddu jireessa jennaani. Jiddu jireessaa ol foolii funyaanitti hin tolle foolii hamaa funyaan waraanu yoo qabaate foolii cimaa jenneeti ibsina. Fooliin bunaa qulqulluurraa hanga cimaatti waan jiruuf kanneen keessaa foolii itti dhagahame waraqaa kanarratti jala sarara.
bunni kun qulqulluu waan ta'eef qulqulluudha jennee jirra. ከክሊን እስከ ስትሮንግ ስላሉ የተሰማውን ከነዚህ ውስጥ ያሉትን አንዱን ያሰምርበታል። ይህ ቡና ፍጹም ንጹህ በመሆኑ ንጹህ ብየዋለሁ። ንጹህ ነው። ከቅምሻ በፊት ወይም ከቅምሻ በኋላ አፍ መግመጥመጥ በእያንዳንዱ ስኒ መካከል አፍ መግመጥመጥ ይገባል። Dhandhama duraa fi boodaas afaan lulluuqachuun siinii hunda jidduutti afaan lulluuqachuu fi fallaana dhandhamaniin dhiquun barbaachisaadha. Bunni haala kanaanii dhandhamama jechuudha. እነዚህ ያንዳንዳቸው የሚቀመሱት ያንዳንዱ ማንኪያ የቡናውን ባህሪ ያለውበትን የጉድለት አይነት እንዲጠቁም ተደርጎ ይሳባል። ባህሪውም ጉድለቱም ባንድ ላይ ተደርጎ ፈላኒ dhandhamamu hundi haalaa fi hanqina bunichi qabu akka ibsu godhamee hojjetama. Sirna dhandhamaatiin qulqullinni haalaa fi asiidummaan bunaa walitti ida'amee gara bu'aatti jijjiirama jechuudha. Bunni dhumarratti dhandhamame kuni haala hadhaawuuti qaba. Kanaaf finjaanni tokko hadhaawaa jedhama. Bunni kun qulqullina asiidummaan isaa jiddu jiree isaa jedhama. Kuni asiidummaa qabaachuu isaati nu agarsiisa. Kan asiidii baay'ee qabuun jiddu jireessa jenna. Ulfinni bunni arraba keenya irratti qabu jiddu jireessa yookaan gaarii yookaan bareedaa ta'uudha mala. Bunni Harar sadarkaa gaarii jedhamu qaba. Sanii ol yoo ta'e baay'ee gaarii jennaani. አሁንም ለንጽህናው ሞዴሬት አንድ ስኒ ሻጋታ ስላለው ለአሲዲቲው ሚዲየም ፖይንትድ ጥሩን አሲዲቲ ማለትም የቡናው ህይወታማ ነገር ማለት ነው ወይም sharpness of the coffee liveliness of the coffee the liquor ማለት ነው አለው ጥሩ አሲዲቲ ስላለው ሚዲየም ፖይንትድ እንለዋለን። ቦዲውም ክባዴው በአፍ ላይ የአፍ ስሜታችን በምላሳችን የምናገኘው የክባዴ አይነት መካከለኛ ጥሩ መካከለኛ ስለሆነ ሚዲየም ፉል እንለዋለን። ሙሉ ነው ሙሉ ለሙሉ ሙሉ ባይሆንም ሚዲየም ፉል ነው። ባህሪው የሐረርን ቡና በጥሩ መልኩ የሚወክል በመሆኑ ፌርሊ ጉድ እንለዋለን። ደህና ጥሩ በደህና ጥሩ መልኩ የሚወክል ነው። ፌርሊ ጉድ እንለዋለን። ከምሳ ካየደው ከሁለት በበዙ ወይ ከሶስት ባላነሱ ቀማሾች ወይ ፓናሊስት ቀማሾች ነው የደምቡና ነሞታ ለማ የፓሰዲ ኦልታኒኒ raawwatama yookaan dalagama. Isaanis qabxii galmeessaa maayii irratti wal mari'atan. Dhandhamaan duraa ani dhandhameetiin jira hoggaa ji'u kan itti aanu dhufeeti dhandhama. Haala kanaan tartiibaan eega dhandhamame booda dhumarratti kan waliin qindeessanii barreessantu bu'aa ta'a. Garaagarummaan yaadaa jiraachuu danda'a. Garuu qabxiin harka caalmayaatiin kennama. Amma kana booda bunni kun ergamuuf gahaa ta'uu isaatiin sadarkaa afraffaaf gahaadha jennee mallatteessina. እናስቀምጥለታለን። መለያየት ሊኖር ይችላል ግን ወደ በለጠው
አቅጣጫ በማመዘን የቡናውን ነጥብ እንሰጣለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የቡና ለኤክስፖርት ብቁ በመሆኑ this coffee is fit for grade 4 ለተባለለት ደረጃ ብቁ ነው ብለን እንፈራረምበታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የቀማሾች ፊርማ አለ። ለምሳሌ እኔ ታያቸው ፈንቴ ነኝ እንዲፈርማለሁ። ሌሎች ባልደረቦቼ ወይም ጓደኞቼም እንደዚሁ ከዚህ በታች በመፈረም በከከነ መለክቶን ዳንዳምቶታ ጅራ ፈከኛፍ አኒ ታያቸው ፋንቴት አከነቲ መለክቴሱኒን መለክቶኪያን ምርከኔስ ሰምቦዳ ወረቃ ከነ ገራ ወረቃ ረጋቲ ጅጅራ ወረቃን ረጋ ሆጀተሜፊ ቡኒ ሰደርካ አፍረፋ ደብሬ ጅራ ጃአሜ ምርከናዌ ገገፈመ ጀቹራ Thank you.